barsiise jechaadha. Mucayyoon kun nyaata hojjechaa jirti. Nyaata utuu hojjettu kushina keessatti jechaadha. Gaazii isatti fayyadaman too itti dhoo'e jechaadha. Itti dhoo'eeti mucayyoon kun guyyaa guutuu kushina keessatti kan ishiin guggubachaa oolte. Erga ishii guggubattee foolii muduun irraa dhumee galgala jechaadha. Kan argamte namni akkatti biyyaa ba'u malee akkatti deebi'ee gara biyyaatti galuu hin beekan jechuudha. Dhugaa Rabbii waan hunduma keessatti iyyuu of eeggannoon nuti gochuu qabnu maalinni yoo jettanii ganama yeroo hirriba keenyarraa kaanus ta'ee galgala iddoo hirriba keenyattis gaafa dhannu maal gochuu qabna? Bilbila keenyarra jechaadha. Interneetii jiru hunduma isaayyuu cufnee appilikeeshinii qabna yoo ta'e jechaadha. Wanta itti amannu tokko jechaadha. Inni quraana fayyadamu quraana isaa, inni macaafa qulqulluutti amanu macaafa qulqulluu isaa, amantaa kamiyyuu haa ta'u namni wanta itti amanu sana onlaayinii hunduma isaayyuu jechaadha ofirraa cuccufee dubbifatee uumaa isaatitti lubbuu isaa laattatee iddoo hirriba isaa dhaquu akkasumas immoo ganamas gaafa lafaa ka'ee otoo bakka waa tokkotti socho'ini duraan dursee daqiiqaa takka sekoondii lamas haa ta'u waaqayyotti lubbuu isaa jiruu isaa oolmaa isaa kennatee ka'uu qaba sinin jedha. Obboloota koo ani guyyaa tokko nan yaadadha. Mana keessatti anoo lu'aana qofa jechaadha. Hana qofadha. Sana booddee maashinatti uffata naqee warradheetanii alaanii mastaawotii qulleessuu dhaqee jira. Karaa hundumaan balbala mastaawotii gaxxamee adurreetu jira waan ta'eef adurreen kun shabakkii yookaas immoo balbala sana gingishaa mana keessa qilleensa naquu hin banata jechaadha. Sababa sanaaf mastaawotii cuccufachaa yeroo hundumayyuu yeroo nufi kiyyaa gara inni hojjechaa jiru sana jiru eegatanii qilleensa akka mana keessa deddeemee mana keessa qilleensi galuufan bana jechaadha. Sana booddee haala keessan hojjechaa jira. Uffatatti naqee warradhee ibsaan qabate jechaadha. Elektirikiin kan gaazii fooniidhaan walitti qabsiifamee jira. Kan waan hundiyyuu girgiddaa keessa jechaadha kan deemee jiru. Inni wal tuqee kontaaktii uumee ani wanti argu hin jiru haalan jira. Sana booddee wanta ishii baasee fideen beekuchaadha hojiirraa kan ishiin galtu galgala akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 12 jechaadha kan ishiin galtu. Garuu gaafa sana wanta ta'eef ishii ofii fideenatti fakkaate dhugaa Rabbii misaallee galtee hin beektu. Sa'aatii 6 Itoophiyaatti guyyaa galte jechaadha. Yeroo ishiin dhuftu manni muluun bukukee jechaadha. Ibsaan qabatee kontaaktii uume maashinii kan uffata miicaa jiru tabalaashee ani takka kuman qabu jechaadha. Ibiddi mana muluutti qabatee ta'e kan keessa gubadhee oolu akkasumallee namoonni illee jechaadha keessa gubachuu danda'u. Lubbuun baay'ee maaliifi gamoo walirra jijjira. Gamoon suniyyuu immoo gamaaf gamanaan lama lamaan jechaadha kan inni deemu. Qabeenyi barbadaa, lubbuun namaa hin barbadaa. Gaafa sana waan ishii fidee dhufee hin beeku achi baatee dhuftee gisee balbala bantee seentu manni muluun bukukaadhaan daftee ibsaa dhaabsitee alaanaa waamte jechaadha. Yeroo nalaa dhufu ol seenuu dadhabe jechaadha. Foolii ibsaatiif iyyuu bakka haarri mana keessa guutee jira jechaadha. Maaliif waaqayyo uumaa kootitu ishee achi baasee fide malee ani guyyaa sana har'a nama si wajjin dubbatu jechaadha. Har'a nama si wajjin dubbatu miti. Maaliif namoonni baay'een gaafa nama gorsanii gaazii cufaa, gaazii eeggadhaa, yeroo qabsiiftan, yerootti qayyartan waan akkasii kana jedhu jechaadha. Yeroo nuti kan namti keessatti nyaata hojjennu guyyaa meeqa jechaadha kan inni bal jedhee warrate. Rifeessaniitillee jechaadha otoo ishee wajjin hojjennu rifeessaniitti guyyaan qabatillee hin jira. Guyyaa fuula isheetillee bal jedhu jira jechaadha. Guyyaa hedduu jechaadha. Garuu waan akkanaa kana wantoota nuti of eegnee hin dandeenye jechaadha. Kana of eegnee hin dandeenye jechaadha. Wantoota of eegnee hin dandeenye kana jireenya keenya hundumayyuu oolmaa keenya bulmaata keenya hundumayyuu waaqayyo isa biyyaa qabannee baane sana uumaa keenya kallattii kamiiniyyuu amantii kamiyyuu hordofu namni amantii hordofu keessatti na oolcha jedhee itti amanee jira waan ta'eef anaaf amantii kiyyatu sirriidha. Warra kaaniifis immoo isatti amane sanatu sirriidha. Isatu nu oolcha jedhanii amanu jechaadha. Kanaaf namni kamiyyuu jechaadha afaan beekuni afaan danda'uni uumaa isaatitti jireenya isaa kennachuu qaba sinin jedha. Obboloota koo obboleetti kun dhugaa waaqayyo duunillee jira jechaadha. Namni seera yoo du'ee gaariidha jechaadha. Garuu achi keessatti abidditti qabatee achi keessatti dhugaa qaamni ishee muluu baay'ee irraa dhumee qaamni ishee muluu tortoree guggubatee daaraa taate jechaadha. Dhugaa duunillee jira jechaadha.
baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa obboloota koo wanti nan isiniin jedhu yoo jiraate akka namummaatti wantoonni of eeggattan yoo jiraate of eeggadhaa. Gaazii qabsiiftanii yookiis immoo nyaata tokko odoo hojjechaa jirtanii bilbila fuutanii bilbila itti fayyadaminaa jechaadha. Maaliif bilbilli yeroo tokko sammuu nama biizii godha jechaadha. Nan yaadadha yeroo tokko osoo dinnicha hojjechaa jiruuni namni waan ta'e na dubbisnaan isaa wajjin haasa'uu dhaqee jechaadha. Tureera amma garuu baay'ee of eeggadha jechaadha. Karaa kiyyaatiinis waaqayyoon gaditti jechaadha. Sana booddee dinnicha keessaa baasee waan radhiitan abidda jala cufu irraa fadhe jechaadha. Ishiin bilbiltee naa jajjee hojjedhe jechaadha. Sana booddee zayitiin hin boba'e. Zayitiin gaafa boba'u baay'ee bakka baljedhee boba'ee dafee isaa achi dhaabsitan manni muluun bakka haaraan guute jechaadha. Irratti gateetan deemee yooni. Sana booddee giseen dhufee zayitii sana rifaatuudhaan fuudheen bakka mi'a dhiqanitti gaafa gadi naqu jalaan immoo hin jiramti gommaan jechaadha. Gommaan kan bishaan fuudhee deemu jechaadha bakka mi'a dhiqu. Achi gommaan sun immoo maal godhee gommaa sanatu gubatee jechaadha jala. Gaafa gommaan kun gubatee irra haala ca'u gaaziin immoo bakka sana jira jechaadha kan qayyaramu gommaa illee qaba jechaadha gaaziin. Gaafa kana dafee kana immoo bishaan gubbaarratti gadi galabbatee bakka maatiin maaltu akkas godhe naan jiran. Akkasuma godheetti zayitii isiitanitti gadi naqee gubatee waan jedhe zayitii illee hin dhume jechuu danda'a. Waan tokkicha immoo irratti beektu kaasiin qabatan taane gadi sin lakkisan jechaadha. Yeroo tokkicha badii keetti himtee dhiifamaan waan irra darbamte jechaadha. Yeroo hundumayyuu akkasumatti ilaalu jechaadha. Sana booddee bishaan daffisee taniin bishaan naa deemuu dinnaa yeroo mi'a dhiqu bishaan daffisee tanitti naqee bishaan ho'aa sanatti akkas godhee hin jedhen jechaadha. Erga gaafa sanaatti garuu inni jiila naaf ta'e baay'ee dhoo tokko of eeggadha jechaadha obboloota koo. Lafa jirtan hundumatti waaqayyo uumaa sinaa eegu. Isinis amma ta'e immoo jireenya keessan eeggadhaa isiniin jedha. Ba'anii biyya namaatti hafu, ba'anii gola namaatti hafu. Dhugaa waaqayyo nama haa hojjechaadha. Maaliif sareen biyya nama nyaachuudha, sareen biyya ofii namaa nyaattudha jechaadha Oromoon. Kanaaf waaqayyo uumaan inni mana sin baase nagaan biyya keessatti sinaa galchuu jabaadhaa yaadaaf karoora keessan hunduma isaayyuu rabbi sinii haa guutu siniin jedha. Galatoomaa ishii.